eebbisee gaafa inni isaaniif kennu nyaatanii iji isaanii itti ifamee ture maal ta'edha macaan kan dhiifamee jedha. Ayyee argitanii isarraa adda ba'anii biyyatti galaa jiru biyyaan ga'ee cabsee eebbisee kenne yeroo sun iji isaanii baname. Kondiishiniin hafuura qulqulluu yookaan humni hafuura qulqulluu ayyaanni gooftaa Yesuus Kiristoos keessa jiraachuun kan inni danda'amu gireesii kana yoo guutamanidha. Gireesii kana ala taanaanii addunyaa hafuuraa keessaa godaantanii waa'ee makiinaa, waa'ee lafaa, waa'ee haadha manaa keessa gaafa galtanii isin kan biyya lafaa ta'u. Hafuurri qulqulluu raawwatee mana keessan irraa isin irraa hin godaane soqa buufata isaa kenniisa. Wantoonni biyya lafaa laphee keessanitti dhufanii ol qabu. Yesuus keessa gaafa dhuftanii waa'ee Yesuus yaaddanii Yesuus wajjin gaafa jiraattan immoo yaa mana koo, yaa makiinaa koo, yaa wayyaa koo, yaa caammaa koo jettanii zimbuloo akka nama jaalalli durbarraa yookiin dhiirarraa jaalalli qabe wayii zimbuloo bakka callistee waa'ee isaa yeroo hundumaa alangaa yeroo hundumaa karfii yeroo hundumaa dhiiguusaa fayyina kee yaadda yeroo hundumaa yeroo sanaaf warra qulqulluun dhugaasii ba'a. Akkasii wajjin jiru akkasii duukaa jiru akkasii faana jiru si hojjecha akka jiru